Hattuu lola deemaa tokko. Kana dhagaa. Kana faajjira kanaaf hin jedhe. Hattuu lola deemaa tokkos mee faarfannaa namaa dhiyeenya kana kan saala fakkaa'ee kan namaatti darbeera jechuudha. Mee ilaallee deebina. Ni deemta na dhiiftee uma deemta garaan kee jabaatee. Hattuu lola deemaa tokko. Kana dhagaa. Kana faajjira kanaaf hin jedhe. Maanni. Ya Rabbi maal jenna kana. Maanni kun immoo walitti. Mee tokko. Maasinaan qabaamani iddoo ati na dhuftee dachaan gaggabee kufee sana situ na kaasee miidhatee olmaan hirriba dhowwee adeemri. Yooyaa shamaa akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu kun YouTube channel boonsaa addisuu gooteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin gaaniif mallattoo beelii banaa gochuu isin dagatina. Viidiyoo reakshinii haaraatiin deebinee dhufne jirra jaallatamoo koo baga nagaan eeddanii. Egaan viidiyoo reakshinii haaraa keessattis viidiyoowwan garaagaraa qabanii dhufne jirra. Viidiyoo nama barsiisan, viidiyoo nama qajeelchanii fi viidiyoo ija macaafa qulqulluutiin nuti ilaalee deebiitti ilaalutu jiraatu. Barsiisaa bashannansiisaa nu barsiisu waan ta'eef haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerra keenya jaalalaati. Luqisii har'aatiin macaafa faarfannaa boqonnaa 23 walii wajjin dubbifanna. Waaqayyo tiksee kootii ani homaa hin dhabu inni marga lallisaa keessa na boqochiisa gara bishaan tasgabbaattis na geessa. Inni lubbuu natti deebisa maqaa isaatiif jedhees karaa qajeelaa irra na deemsisa. Ani yoon sulula gaaddisa du'aa keessa deeme illee ati waan ana wajjin jirtuuf homaa hin sodaadhu. Uleen keetiif bokkuun kee na jajjabeessu. Ati utuma diinonni koo ilaalanuu fuula koo duratti maaddii naa qopheesta. Mataa koo zayitii dibda. Xoofoon koos guutuu irraan dhangalaa'aadha. Dhugumaan gaarummaa keetii fi araarri kee bara jireenya kootii hunda na duukaa bu'u. Anis bara baraan mana waaqayyoo keessa nan jiraadha. Obboloota koo bara baraan mana waaqayyoo keessa jiraachuun nuuf haa baay'atu. Egaan waaqayyo yeroo nu jaallatu nu tiksa nu eegaa karaa jallinaa karaa dukkanaa keessattis akka nuti gara jireenyaatti deebinuuf lubbuu nutti hora. Waaqayyo bara baraan gaarummaa isaa nuuf baay'isee arjummaa isaa nuuf baay'isee mana isaa keessa akka nuti jiraannuu fi nu gargaaru. Waaqayyo ijoollee isaa gaarummaa isaatiin ofitti buta. Gaarummaan isaa immoo akka nuti mana isaa keessa jiraannuuf gaarummaa isaa guddummaa isaa akka nuti ibsinu fedha. Malee akka nuti gaarii argannee guddannee waan barbaannu argannee mana isaa keessaatii baanu miti. Waaqayyo kan inni gaarii nuuf godhuu fi bara baraan akka nuti mana isaa keessa jiraannee isa tajaajilaa isaa wajjiniin yeroo dabarsinudha. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Hamma numaatti dhaabbatanii warra isaaf jiraatan nu haa godhu. Eebbifama. Mammaaska tokko dhaggeeffattoota kabajamtoota keenyaa dhiifamanaa godha. Mammaaska Oromoo tokko isinii jira. Harreen yeroo halaaktu malee yeroo dhudhuuftu hin beektu jedhan. Ani dogoggore nan kufee nan ka'e. Waaqayyo waaqa araaraati. Uumamaan na tuquuqeera. Waan ganaa waan godhatu beekta. Tikkeettii warra cubbamootaa kenni jedhanii siin jedhe. Seenaa makee ibsuu dandeessaa ammatti. Waaqayyoodhaan dheeressee na uumii, gabaabsee na uumii, akkasitti na uumii Waaqayyoon hin jedhamu. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Viidiyoo kaleessaa obboleessi keenya Henokee narratti hojjetuun kan wal qabatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa dogoggora yeroo darbee yookaan waggoota darbee keessa dogoggoree dhufeen kan wal qabatu sirba OBN deemee yookiin immoo miidiyaalee tokko irratti hojjechaa ture hundi keessa agarteetu rakkoolee yookiin mudannoo yeroo darbee keessa galee kan wal qabatu jechuu barbaadeen. Marree
kanaan kan wal qabatu jalqaba irratti tokko jedheen kan an isin ibsu dhufe adaraa waaqayyo waaqaf lafa kanaa fi samii kana uume akka dhiifama naa gootan kabajaan isin gaafadha. Maaliif dhiifama gaafatte yoo jettan dogoggoreen utuun beekin osoon beekin utuun beekin utuun hangalin keessa galee waanan dogoggora hin taane keessa galee sirba wantoota garaagaraa keessa seeneef akka dhiifama naa gootan kabajaaf jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Inni lamaffaan immoo obboleessa keenya Henokee. Henokee. Naan galle uumama kootiin naqeequu barbaade ta'e Ijjigaayyoo nuuf akka abbadde sila yoo kiiloo ishee ol baaftee gara keessee ani akkasidha isheen nama akkas gochaan ture jedhee wantoota garaagaraa haasaa ture viidicha dhaggeeffatteettu yoo ta'e kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya wantoota baay'ee haasaa ture haa ta'uyyuu malee calluma dhaggeeffachaa ture yaada Henokee jedhirratti. Ijjigaayyoo jechuun nama over confidence irraa kan ka'e garmalee olii xaxxudha. Ganaa nama barachuu qabdu, ganaa nama miidhamtee jirtu hamilee itti horanii gara jireenya wal qixxaataatti iyyuu fiduudhaaf nama yeroo ishee barbaachisu kana. Ijjigaayyoon akkaataa ittiin qaba miidhamaa ta'e itti laladhee naqeequu barbaadee ta'ee naan gallee akkaataa itti hojjaan koo gabaabbateen naqeequu barbaade ta'ee naan gallee akkaataa ittiin kufee ka'ee waan isaa naan galle waan gumcaan kun yaade waan bulti keenya Henokee yaade anaan naan galle waaqayyo hin gorfamu. Waaqayyo jaallatee si uuma akka fedha isaatti akka yaada isaatti si uuma. Garuu bulti keenya Henokee wantoota garaagaraa irratti bu'ee yaada garaagaraatti bu'ee waan baay'ee irratti haasa'aa ture. Viidicha dhaggeeffata. Henokee irraa adana godhu garuu maalidha? Ofitti amanamummaa kootu Henokee irraa adana godha. Tokko ofitti amanamummaa koo, lama kabajamaa ta'ee ija Oromoo, ija beekaa, ija xiqqaa, ija guddaa biratti jaallatamuu kootu sirraa na fageessa Henokee. Malee dhaabiin kee wal keessa miti. Ansi miti. Lafati teessu nan kaayee waaqayyo silaayyuu lafati dhaabbachuu hin barbaadu. Inna ati yeroo akkasnaan jettee qeeqa garaagaraa irratti kana gootu namallee silaayyuun sodaattu waaqayyo maal siin jedha qoy. Waaqayyo maal siin jedha? Gana garamitti akka deemtu beekta? Moo maaliif? Maaliin na caalte yeroo na qeeqaa turtu jirtu ammati? Maaliin na caalte yerooti isheen fakkaabbatte isheen gaararaaf konfidiinsa ishee akkasidha. Maaliin na caalte? Uumamaan na caalte? Waan gana godhattu garamitti akka deemtu maal akka gootu beekta? Beekta borii waan gana boru hojjettu waan boru gootu kaayyoo kee beekta ammati? Beekta kaayyoo kee? Beekta waan gootu? Beekta? Atumti yoo beekta? Takka sirba baasta, takka faarfannaa baasta, takka waan garaagaraa keessa galtee baxabbatta. Deemta na dhiiftee uma deemta. Mammaaska tokko dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya dhiifama naa godha. Mammaaska Oromoo tokko isinii jedha. Harreen yeroo halaaktu malee yeroo dhudhuuftu hin beektu jedhan. Mammaaska tokko dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya dhiifama naa godha. Mammaaska Oromoo tokko isinii jedha. Harreen yeroo halaaktu malee yeroo dhudhuuftu hin beektu jedhan. Isinii galeera? Harreen yeroo halaaktu malee yeroo dhudhuuftu hin beektu jedhan. Faarfannaa kan baacaan eengada faarfannaa muraasa dhaqee hojjedheen kan amma kana uumama koo sammuu kootti buutee namiitu sammuu kootti buutee sammuu koo namiitu maal na jedhe kan bira. Takkan kaata takkan kufta takka nama keessaa baata takka namatti deebita gidduu atu iyyuu jirta jireenya gidduu kan jiraatu. Kan sirba amma guyyaa irratti sirba baafti gurgurachaa jirtu ati. Sagalee rikeerri sirba baafti sagalee nama laachaa jirtu ati walaloo sirba barreessite.
Wallu sirba barreessee ijoollee sirbitoota laachaa jirtu. Hin qaanoftu yerootti maqaa namaa rooftu. Hin qaanoftu. Maal beektu? Fiil gootee waa'ee macaafa qulqulluu keessa fiil gootee isa iyyuu sammuu kee keessaa moo dubbiftu akka jecha barreessaa dubbiftu. Hin qaanoftu. Maal si jedha Waaqayyo yeroo irratti kaatatti? Maal si jedha? Kanaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota koo yoo dogoggore na sirreessaa. Maqaa koo nanna'inaa. Yoo dogoggore keessaan kottaa na sirreessaa. Dhuguma isinitti hima. Dhuguma koo isinitti hima. Dogoggoreera. Waaqayyo waaqa araaraati. Waaqayyo immoo natti araarameera. Waaqayyo na faana jira. Isa na uume isatu gara isaatti na waammata. Isa na uume isatu gara isaatti na waammata. Isatu akka barbaade na godha. Cubbuun immoo harka namaarra hin jiru. Firdii kan kennu harka namaa miti. Harka Waaqayyo waaqa jiraataati. Kanaaf Henook wanta ni yaade naan galle. Nan aare dhugaa uumama kootti na bu'e natti bu'e. Waaqayyoodhaan immoo akka kanatti na uume akka kanatti na uume akka kanatti na uume hin jedhamu. Hin jedhamu. Waaqayyo kan yaada isaatti akka garaa isaatti akka karoora isaatti si uume. Mucaan kun na beeka. Maaliif maqaa kun na balleessa miidiyaadha taa'e? Maaliif godaannisa yeroo darbee natti kaasa? Bagan garaatti baadde ulfaa'e rakkoo gargaara keessa galee mucaan kun dadhabe. Maaliif viidiyoo hin taane fidee walitti fidee sammuu koo na miidha. Gorsaa narraa deebisaa. Gorsaa dhalootarraa deebisaa. Gorsaa nurraa deebisaa daraan siniin jedha. Ani waan biraan jiru. Gorsaa nurraa deebisaa. Waan jedhan nama dhabsiisaa, waan dubbatan nama dhabsiisa dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee jibbisiisaadha. Utuu wanta akkas akkasii kun hin uumamu ta'eeti silaatii gaarii ture. Utuu waan akkas akkasii kun hin ta'u ta'eeti silaatii. Wanta hin taane, wanta ta'uu hin qabne, wanta staatasii namaas gadi buusu, haasa'amus wanta hin qabne. Egaa amma sooshaal miidiyaan bara kana rakkisaadha. Garuu tutuma hundi isaa iyyuu kabaja qabaate sabriitu qabaate gaariidha. Maaliif abbaan barbaade walitti dubbachuun barbaachisu abbaan barbaade beekamuudhaaf yaada namaa qabachuudhaaf waan hin taane gochuun akkasumas barbaachisu. Inni hawwiin koo asirratti wanti kun utuma hin ta'uuteeti gaarii ture silaatti. Utuun viidiyoo akkasii faan argateeti gaarii ture silaatti. Sababni isaa wanta nama barsiisuu hin qabu, wanta nama akeekkachiisuu hin qabu, wanta kun utuma hin jiraanne wanta nama jechiisudha malee kuni kanarraa wanta baratamus hin jiru. Garuu naamusa qabaachuun baay'ee murteessaa akka ta'e irraa barannaa. Naamusa hin qabnu taanaan garuu staatasiin keenyas gadi bu'aa. Ulfina namni nurraa qabus gadi nu jalaa bu'aa jechuudha. Hattuu lola deemaa tokkos mee faarfannaa namaa dhiyeenya kana kan saala fakkaa'ee kan namaatti darbeera jechuudha. Mee ilaallee deebina. Ni deemta na dhiiftee uma deemta garaan kee jabaatee. Hattuu lola deemaa tokko. Kana dhagaa. Kana fa'aa jira kanaaf hin jedhe. Maanni. Ya Rabbi maal jenna kana. Maanni kun immoo malee. Mee tokko. Maasinaan qabaa waliin iddoo ati na dhuftee dachaan gaggabee kufee sana situ na kaasee miidhatee olmaan irriba dhowee adeemri. Ya Rabbi yaa gooftaa.